Ashama harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin olitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadee isin dhibee kanaa wal qabata jechuudha. Makummallee dha'uun baay'ee sodaachisaa ta'ee jira yeroo kana intarneet irratti jechuudha. Kanaaf maqaa isaa kan hin dhufne. Isa kana wal qabate jechuudha. Waan an dhagaye kana nan isin biraan gahu akkasuma ijoolleen tokko tokko dhibee kana kan irraa qabaman yeroo isaan suppermaarkettii deemanii fistaala yookaan kiisii isaan jedhan kana nyaata itti fidanii dhufan kanneen akka burtukaana yaa ta'u wantoota garaagaraa kuwii yaa ta'u isaan itti fidanii dhufan kana isa irraa fuudhanii yeroo dhiqaniitiin maal jedhaniitti ishiin makiinaa keessaa buusanitti jechuudha. Akka tasaa kan fuula keessa hin oftu yoo ta'e dhibee kanaan ni qabamtan jechuudha. Waan akkana ijoollee lamaan akkasitti Itoophiyaawiin haala kanaan qabamanii jiran jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa inni dhugaadha nu of eegnee hin baasnu garuu wanta akkanaa kanarraa xiqqoo ishee bilisa ta'uu qabdanii yoo isaan fistaala kan yoo kiisii jechuudha kiisii isaan itti meeshaa qabatanii dhufan kan akkuma irraa fuutanii akkuma makiinaa keessaa buuftanii galchitaniin sirritti harka keessan dhiqachuu qabdan jechuudha. Isaan fuulatti maaskii godhatanii harkatti gwaantii godhataniiti kan isaan fidanii yoo seenan san hundaa hin gatan jechuudha. Isinillee ammoo sirriitti of eeggannoo gochuu qabdan jechuudha. Waan dhagahuu fi waan argu osumaan dhagahu osumaan arguu bira hin taruu hin qabu jechuudha. Kan itti fayyadamtanii haayuun kun waan akkana kan ammoo nu hin beeynaa nu fayyadus warri jettan immoo dhaggeeffachuu dhiisudha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti kuni fayyaarra yoo taree gara lubbuu keessan dhabuutitti isin deemsa jechuudha. Baay'ee ulfaataadha dhibeen kun jechuun baay'ee ulfaataadha. Nama isaan qabame yoo argitan ana coraa kiyyatu narratti of jibba isa dhugaa rabbi jechuudha. Akka nama godhu akka argitanii jirtan jechuudha. Nama qabameen argitanii jirtanii daqiiqa 5 iyyuu danda'anii hinaasa'anii adda guciccita sagaleen isaanii akkasitti adda jijjiitu miti baay'ee dhukkubbii cimaatu dhagahama jechuudha. Akkasii obboleen kiyyaa isin ammoo iyyuu biyya Arabaa keessatti rakkoo akkanaa kanarratti buutan jechuun isaan of firaa gassi baasanii osoo duutellee awwaalumayyuu hin argattu argaa jirtanii makiinaa isa guddaa kanaan qotamee kan makiinatu nama awwaalaa jira. Yaa rabbi ni qabbana isaan waa buusu jenna dhugaan isin jedha. Bara kana akkuma itti seentan ni jibbisiise. Rabbi mootuyyuu naguma isaa buuseetiin dhibee kana biyya kana keessaa yaa dabarsu biyya of guddattee akkanatti of eegaa jennu keenya biyyi Itoophiyaan jechuudha. Miskiina homaa hin beekne yoo namni tokko dhibame dhaqanii irratti bu'anii gangalatan du'u miti. Yoo namni dhibame dhaqanii irratti bu'anii gangalatanii maal jedhanii walirraa hin dheessine hagamma Itoophiyaan walirraa hin dheessine isa dhugaa rabbi mana barumsaa bichaa fakkeessaadhaaf cufan malee gabaa deemaa jiranii namni gabaa akkasitti walitti yabbateetiin deemu nam tokkichi osoo qabame nama meeqatu akka miidhamuu danda'u. Hundi keessan hundi beektan jechuudha. Yaa obboleen kiyyaa kana irratti namni of eegee hin baasu dhugaadha. Namni of eegee hin baasu keessattuu Itoophiyaan of eeganii hin baasan. Maaskuma kanayyuu kan ittiin ofirraa adaanan kanayyuu osoo suppermaarkettii iyyuu deemanii kan ittiin bitatanii hin dandeenye osoo jiraate jechuudha. Hin jiru amma fakkeenyaaf Addis Ababa keessa haa jiraatu biyyoota katamaa guddoo taate haa jiraatu malee baadiyyaa keessa hin jiru waan akkanaa. Hin jiru. Ijoolleen akkuma argan badee keessa oolanii maal jedhanii harka isaanii kan dhiqatin akkasumatti nyaata shintibeetii fayyadamanii osoo harka dhiqatin kan nyaatantu jiraachuudha ijoollee xixiqqoo kanneen. Kana miskiina kana jechuudha. Miskiina homaa hin beekne kana rabbiin tokkichi yoo irraa dhoorge malee isaan of baasanii hin danda'anin isin jedha. Waan gara Itoophiyaa gara maatii keenya of duuba deebinee hooyaan waan dhugaa rabbi baay'ee isaa maal akka jedhullee afaan nama bada jechuudha. Samooni kana ani dhugaan isin jedha hin nyaaddu isin nugusii meeshaa tokko yoo nan kanan kaase jedhu kan birraadii keessa taa'u bakka meeshaa itti galchan kan meeshaa itti galcha saayinoota kana fuudhetan birraadii keessa godha bakka sirma sammuun kiyya deema jira jechuudha. An ofii kiyya ofirraa bahee garuu maatii kiyya osoo hin argin rabbi waan hin godhin hin jedha bakka baay'ee of nagaddisa jechuudha. Kana malee dhibeen biraallee immoo seeni jechaa jiran dhibeen biraa seeni jira. Inni ammoo akka kanaatiyyuu miti. Inni ammoo akka kanaatiyyuu miti. Sa'aatii yookaan immoo iyyuu guyyaa tokko keessatti kan nama ajjeesudha. Isas immoo baay'ee sodaachaa jiranii kaleessa baay'ee haasaa turan jechuudha. Kanuma hundayyuu rabbiin mee akka qabbana isaa buusu.
mee gooftaan akka qabbana isaa buusu hundi keessanuu gara rabbii keessaniitti deebi'aatii kadhadhaan isiniin jedhan maatii keessaniif intarneet irratti argaa jirtan waan isaan sheer godhan waan isaan sheer gochaa oolan jechuudha warri intarneetii fayyadamu dhibeen kun kan nama miidhu kana ittiin walaloo baasan ittiin sirban ittiin qoosan dhibeen qoosaa hin qabdu dhibeen qoosaa hin qabu nama akkanatti miidhu kana nama guyyaa tokko keessatti nama 506 dhumee oolu kana xaaliyaanii keessatti argaa jirtanii qoosaa hin qabu rabbiin kana ilaalete haga maallee ka dallansuusaa dhaabbachuu dida dhibummaan kunuu seene haga wal jibbanii wal xireeffatan osoo kadhannaadhaan yaa rabbi cubbuu hojjanne cubbuu keenya irra nu tari jedhaniitiin hin kadhatanii hagana hin oo'u ture kun ammallee waan ammootuyyuu dawaadhaan dhibee kana dawaadhaan ofirraa dhoogina nus ofirraa dhooginee hin baasna waan jedhamu miti kana nama isinitti mee hanga danda'ameen xiqqoo ishii biyya kana keessa jirtanii yoo isaan makiinarraa meeshaa buusaa isiniin jedhan makiinarraa meeshaa buustanii geessitan harka keessan dhiqadhaa ijoolleen lamaan sababa kanaan qabamte isiniin jedhe kanallee haa jedhan malee of eeganii hin baasu namni baay'ee ulfaata dabbala yanqii akkasii rabbi bakka isin jirtanitti sinaa eegu yeroo ammaa kana namni wal jibbuu dhiisee namni dhara walitti yaaduu dhiisee osoo gara rabbii garagaree baay'ee dasna jedha maatii keenya kan walirraa hin dheessine kan baabura tokko yeroo deeman waliin taa'aniitiin waliin waan akka walitti sissiqanii taa'anii baabura tokko keessatti yoo deeman taaskii tokko yaabbatanii yeroo deeman hagam akka wal cannaqanii deeman gara hundaanuu keenya Itoophiyaa waan akkanaa kan ofirraa dhoorganii hin danda'an teknooloojii wayituu hin qaban warri baadiyaa keessa jiraatu keenya warri jechuudha kanaafi hundi keessanuu mee intarneet irratti waanuma hin taane kan yeroo poosti godhan dhibeen kun qoosaa hin qabu baay'ee natti dhagame dhugaa rabbi baay'ee natti dhagame ittiin walaloo baasan ittiin sirban kana dhibee kana maqaa dhahanii maal jechuudha kunis ammas taree namni of beekee waan hojjete san ofitti beekee gara rabbii garagaraa hin jiru waaqayyo sammuu dallansuu isaa dhaabaa hin jiru obse rabbi waa hundarra namaa taraa baay'irra namaa taraa garuu mootuyyuu amma tuni caafidha mul'isee jira namni akka of beekuuf taasisee jira nama ammas of beekaa hin jiranii akkasii yaa obboleeyyan kiyyaa annugaa baay'ee natti dhagahamee jira dhiifama naa godhaa xiqqoo ishii isin ajjeeqe har'a baay'ee natti ofii kiyyaa fi miti ana maatii kiyyaaf Itoophiyaa keessa warri jiraatan warra halka qalleeyyii osoo meeshaan ittiin ofirraa ittisan kunuu seene ka bitachuu hin dandeenye kun ijoollee bakka oolan kosii keessa oolanii meessa taphataa oolanii holetii wajjiin oolanii galan kun of dhoogganiitiin dhibee kan ofirraa ittisuu hin danda'an kana mootuyyuu waaqayyo guutayyoo dheekkamsa isaa kaase malee namni tokkichi ittiin of eegee ofirraa baasuu hin danda'u mee bakka jirtanitti gara rabbii keessanii deebi'aan isiniin jedha dhiifama naa godhaatii viidiyoo biraatiin walitti deebina.